keessa darba yoo ta'e. Innaa yeroo garaatti baadhu keessatti maalin ta'e seetan mudannoo kiyya keessaa waan ajaa'ibaa waan beektu waan nama dharraasisaa jedhan tokko waanuma adda kana nama kajeeshisa beektu akka malee jechaadha waanuma argite si dharraasisaa amma yoo dharraate immoo amma jibbite qaata siyaate waggaa guutu immoo qaatatuuf goote jibbite. Innaa waanuma argine dharraasisa. Keessaayyuu waan dharraasisee to'anii amma ammatti taazzaba yaa rabbii kiyyeen jedha beektu yeroon keessa darbee jechaadha. Guyyaa tokko waan inni raaffanne otoo karaa deemaatii jiru karaatti hin baadha waan ta'eef reefudha jechaadha. Ishii reefuu sana bee amma ji'a jaha guutan sanitti innaa lafa beektu miti lafa kootichaa yookiin gara baadiyyaa jechaadha. Yeroo kana otoo deemaa jiru nama hin argine namni ani karaarra deemaa jira natti urgaa'e biyyee beektu kooticha jechaadha. Ogaa inni natti urgaa'uun amma buqqisiituma kun gadi jedhiituma nyaata. Innaa ani koo nama laalle too ani namni daachi jira gadi jedhee tanan buqqifadhe dhoqqe biyyee jechaadha bara kooticha kan baadiyyaa ijoolleen baadiyyaa beekuu dandeessu warri kaanillee hin beektanii. Innaa ogaa inni natti urgaa'e qaama dhiisuu hin danda'u waan ta'eef fuudhi naan jedhe bara achi waan hin gadi jedhee ta'u anumaa kutatee biyyeedha bara kooticha jechaadha dhoqqee jedhama. Ogaa na kutadhee afaan keessaa akka nama guddaa. Na arge ijoollee kun akka nama waan ta'ee tokkottan afaan keessa sin kaawwanne rifadheen lafaan dheetanan nama sanas akka waan garreetti kiila kaachee miti nan kaadhamu na fiige. Innaa akkasumaatti fiige tanan nan galeeka kanarra nan boo'eeka. Arma namichi na arge bar nyaachuu dhabeefan boo'e bar biyyeedha bar kooticha. Itti deebi'een kutadhu itti deebi'een nyaadhu maaltu na boo'echisa waan annabe sana nan boo'a hottani ijoollee qeeqee. Kophaattan boo'a akka tasaa taa'ee yeroo inni boo'u yoo na arge abbaan manaa koo maal taate naan jedha waan ta'eef kophaatti boo'a jechaadha waan dharra'e tokko. Innaa achi warra akkasitti harrifadhe lammaffaa maaliin dharraasita yeroo hunda muuzii wayyoo muuziidha jechaadha. Waan ta'eef natti xiraa waan ta'eef gabaa lafa gabaan deemu lafa biyyi keenya baadiyyaa jedhamuyyuu malee lafa makiinaan deemu lafa ibsaan jiru jechaadha. Innaa yeroo amusiidhaa hojja duree kan jedhamtu jechaadha. Hojjaa duraa fi kan amusii kamisa jechaadha. Innaa guyyaa kana gabaa deema abbaa warraa kiyyaa. Peestaalii gurraatti takka hojjaa duraa sana kan deemu peestaalii gurraatti takkatti naa bitee dhufa muuzii kana baay'isee deebisee amusiittis immoo naa bitee dhufa muuzii waan hin jaalladhuuf jechaadha akka malee hin jaalladha kaa'isamu. Hoggaan inni fidee dhufe namni midhaan nyaatta qorsiidha alaa dhufte hin jedhuun bee peestaala sana irraa fuudhee tanan dafee muuzii sana lamaan sadan tokko dafee nyaata. Wayyaa rabbii kiyya edaa ijoollee abbaan manaa kun nama hin taasisamu dafee nyaadha. Innaa nyaadhee waan radhee tanan baqaashoo peestaala gurraacha qanumaan peestaala gurraachatti malee maaluma peestaala gurraachatti baate namnuu maallaa hin jedhan ijoollee qanumaa silaa dhalarree hin qabnu muuziidhuma gisee baadhu. Edha namni baadiyyaa keenyaa moo beektame waan matee namaan jedhu nama taajjabu si barbeettoo akka magaalarree miti isin jedha amma taatan hin jiru akka barbaadanitti walii bituudha. Naa akkasitti na nyaachisa guyyaa tokko immoo foon naa biti maaloo hin jedheen amma foon dharree hin jedheen. Achumarraan isheedhee waan rateete deemee naa bitee innaa deemee naa bitee waan ratee ofuma isaatti akka foolisitti hin baane deemisiin hojjedhaa. Deemi naan jedhe achumaan hin manaa deeme innaa kasala qabsiiseetiifan manaa deeme jechaadha akka foolii yoo natti bahe immoo natti eenyu ta'a waan ta'eef hin nyaachisu waan ta'eef.
Achi waan mana deemee deddeemaa oolee deebi. Ani kaama dafee bisheessa amma muddame waan ta'eef hoggaana ni deebi'u inni bisheessine kasala waan ta'e. Dhaqoo achi maa foolisaa natti fe'e xaarisaa lama ta'e achi warraan hoggaa foolisaa natti ba'uunaaf fidee maaliif namaatti deebite naan jedhe badan bisheessine reemma oona. Achi warraan bakka ishoo fuudhee nuu kenne ani taa'een akka dhirsaa sanitti jechaadha. Hoggaa inni fuudhee nuu kennu ammuma qaata asii ol jedhe. Boqqoo lamayyuu afaaniin godhanne kanarratti taarika maaltu manatti si deebise deddeebisiin hin jenne walii gadi maan deddeebne naan jedhe. Ani kochi warraanan amma immoo qo'ee yoo mana eenyuuti illee nyaatti jedhee egaa lafa gabaa bakka eenyu jechaadha bakka foonii eenyuudhaan kana nageessa. Innaa achiin ijoollee gisee nama nyaachisu fedhe nama taasifsiisu hamma. Namni garuu gaala dhaabbattanii kiyyaa taatanii jirtu laata. Amma yeroo amma naa gala beektu guyyaa tokko fawaariin irraa fanni keessaa nama mana namaati beektu na waamaniin dhaqee namni kun da'oo qaba. Lafa baadiyyaa kun guuraa minaaminaan jedhan kana. Achi hojii gagargaarii taanaan biddeeffaan tosheef nama kana beektu. Achi amma eenyoo biddeen nyaannee nyaadhe ka biddeen nyaadhe isaan wajjin nyaanne qofne warranne buna faa daffifannee teenyee taa'aa jirra warri daboon dhufne. Achi warri daboo gisee dhufan immoo biddeen kenninee fi saniin booda kunoo maarree beektu bulee kan jedhamu bulee jedhama nama jalaa deebi'e kunoo harkaan baadiyyaatti waggaa nyaatan tirii tokkotti nyaatanii bubbukeessanii hin jedhani ammoo makkoo isa na dharraasisika ijoo namboere akkamitti namni bulee sii kennare ani tokkoffaa nama gaa'ela qabu nama kabajaati daa'ima miti yoon daa'immaatti hirumeyyuu namni akkamitti bulee naa kennare itti dhiisanii bakka achi guurree jalaa achi keenye na biddee seeraa nyaadhe joo kanarraa nan boo'e kaa otoon achi boo'uu hirqirfachaan galee jechaadha boo'atiin gale mucaa barra kiyya yeroo galu maal taatee naan jedha fuulina irratti hiitee. Achumarraa nan waasaan beeku na dhukkubaan jedhe been mana yaalaa si geessaa mana yaalaa na geessa silaa dhukkubni kiyyaa bulee nyaachuu dhabuudha. Bulee nyaachuu dhabuudha dhukkuba biraa hin qabu mi'a ijoollee. Biyya mudannoo kiyya dhugaa yeroo nama akkasitti yaadu kana garuu amma lammata gaafan godhadheetti irree xaaxan hin jiru. Waan ta'e natti gurrabeetti abbaa manaa kiyya jechaadha waan dharree jedhu hunduma isaa dafee naa eenyuudha. Narratti silaalee kan bakka isaallee nageessa. Inni akkasii siniin jedha waan ajaa'ibaati mudannoo ajaa'ibaa baay'een qaba akka kiyya tokko jira akka humna guddiseenaa biddeeffatfata beektu jechaadha isa mi obboleettiin koo hin jirti ishii bira teessii guyyaa sanbataa ol dhufti bana barumsaa achiin deemti kidaaniin itti kennaa har'a misira waxiitoo hojjedhu naa ergin jedhaanii borummoo eenyu kiikkii hojjedhu jedhaanii hojjettee fatfattee naa ergiti guyyaa tokko immoo difoon dharraanan difoo toon taane kunoo gingilii keessatti toshanii too isa dharree jechaadha achumarraa nan toshee gingilii toshee akka nama laalcha dhaquutti irra dibee hidhee maree tanan ammuma koo nuu muree eenyu fidee jedhe hin argine eenyu fide jennaanan lakkii namni finneenuma ofumaa wanta si qajeeshise immoo jedhe achumaan nuu muree amma xiqquma nyaadhe tanan immoo jibbeeka ollaa waamita akka kunoo namni haaraan laal jedhu dhufee tokkotti. Waan ajaa'ibaati ijoollee waan nama goggodhan akkanaa nama baasu mudannoon koo kana fakkaata itti asiniif ufa laayikii sheerii godhaa keessattuu yeroo da'umsa kiyyaafa waan nama mudate baay'een qaba laayik sheer godhaa koomentii naa barreessaa koomentii naa barreessaa itti fufi jennaan itti fufee tanan simboo aarsa maala cinqii yeroo hunda isinitti odeessaa miti isiniin jedha akka ajaa'ibaatti irraa barattu dhugaa rabbii jechaadha laayikii yoo gootan sheerii yoo gootan akkasuma maamila onaa taatan koomentii alatti yaada onaa keessammoo itti fufee tanan ila barumsa keessallee hin qaba otuma kofaltanii barumsa irraa fudhattu jechaadha boru gaafa gaa'elatti galtan wanta sin miidhu wanta sin jibbisiisu waan kamiyyuu jechaadha irraa barattu asumaan maamila koo ta'uu hin dagatinaa laayikii gochuu hin dagatinaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa naaf jiraadhaa isiniin